Gefat Akka reekor mikis yarriyaadhu argetti imimsi akkarreet imimsi yalla. Gara jabeenya akkasii argitanii ijoolleen Oromoo walitti deebitee dhakaa wal nyaachisaa jirti. Utuun haala isin mijeessa rabboota haala mijeessaa isin biyya namaa gadhiiftee gara keessa itti dhuftu utuu goone hin ta'an weeyyamtanii. Mubaarik dubbii jara kanaa hin fixnaa fi walitti deebi'anuu jedhamaa jira. Dur namni wal jaalataa haati ilmaan sagaliitu ni deemti booniyyee fi ustaanni keenya adda ba'anii jiranii. Kun immoo yedduudhaan galtee anaa wal na barsiisaa ittiin naan gahaa jedhaa jirti. Teediin Afroo Finfinnee jedhee sirba baasee jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشمار كفوني ودفتوتاف كبجمتو أورو شو أكم نافجرت جرون جريني برمسي عافيان أكم سيني جراسين برانا براك باي غاري الحمد لله هرسكا فيديو كبراسيني كبر إفيدن جرا أكم بكم فيديو بار سو بشاني سو كان فش ديجن ببريدا سيني كبر إفيدن جرا أكم كان أندرو كل فاتورتين كل فاف كوكو باتي ريارا دفتاني مو سبسكرايب good آتي فيديو كان مو رجرتانس هندي كيسانو أكلاي قوچودان جرا كباني سيني جرا أساسين تنبايسو فيديو رتي دبانو لباي jira kan irratti bakka kan garaa nama gubatus kan garaa nama nyaatus kan nama dhibus jira baay'ee jira amma xumuraatti na waliin turuun dagatina gara video laalaa gudii Teediin Afroo Finfinnee jedhee amanee jira kanaan dura maqaa kana barsiisuudhaaf baay'ee yaalaa turre ummatuma Itoophiyaa kana maqaa Finfinnee jedhu Addis Ababa jedhu gara Finfinneetti jijjiiruudhaaf baay'ee cinqamaa turre hamma Teediin Afroo artistiin jira kabajamaan jira jarri akka lubbuutti jaallatan Finfinnee jedhee afaan qabeenii jira. Yoo muudii qabu ta'es yoo maal ta'es waannaan amanuu keessanii waannaan amanuu jiraati. Dhagahame an maa inni TikTok irra moo jechuun AI'n tokko akka tokko jabaateera AI dhuma gadhiifame jedhee tan giseen galee laala. Danuu dhiyeessuun barbaadu garuu asirratti maaltu na dhibe beektu AI'n kun isa akka tokko nurkaa gataa jira AI ta'uu hin danda'amu jechuun egaa hin beeku wallaani sila garuu kan isaa irratti hin gadhiifamne isinii galee kanaaf han shakke xiqqoo. Akka reekor mikis yarriyaadhu argetti imimsi akkarreet imimsi yalla. Dafiga. Akka reekor nyote jettee salphuutti. Kaasee ta'uu harree koronyotte jedhe saleere harree kana saleelaa akka sarree sanis garsiisa akkamitti sal akka reekor mikis yarriyaadhu argetti harree kana sal akkamitti sal warra kee mana keessa sal Zakariya ati kana galchuu duuti turre gadi buutu ati kana galchuu inqaxxaa fu'e inqaxxaa dhiisee. Innaan illaahi wa innaa ilaihi raaji'uun kana viidiyoo kana baay'ee isinitti agarsiisuun barbaadu eeda waan laayif irratti godhamaa turedha. Ijoolleen Arsiitiif ijoolleen Jimmaa gandummaadhaan jechaadha dhakaa afaan wal ka'aa jechaadha dhakaa afaan wal ka'aa anaa sa'uudhaaf nama taatiyeessu hundi godhamaa jiru jechaadha. Nu diina dadhabne walitti deebi'uun gaariidha amma diina dadhabne walitti deebi'uun gaariidha. Oromoon tokko ta'uu malee akkamitti diina injifata. Mimi adraa haala dandeessanii wal gorsaa mimi viidiyoo akkasii illee fakkeenyaaf hankee Jimmaan akkas godhe Arsiin akkas godhe waan hin taane yoon ka'e miidiyaa kana irratti dubbadhe fakkeenyaaf ijoolleen Arsii as keessa jiraachuu danda'u ijoolleen Jimmaa ijoolleen naannoo Oromoo guutuu as keessa ta'anii miidiyaa kana hordofaa jiru fakkeenyaaf gaafan viidiyoo akkasii fidee dhiyeesse jechaadha ammas ijoolleen as keessa jiran miira keessa galanii wal jibbuu danda'u kun immoo akkas ta'uu hin qabu kun waan baay'ee tokko nama jibbisiisudha mimi ilaalaa nama taanii namummaa keenya wal kabajuun iyyuu waan tokko garuu akkas miidiyaa irratti gaayya laayivii wanti TikTok jedhamu kun rabba balleessu jennamoo silaa baduufi laayivii irratti galchanii jechaadha ani gara hammeenyaa akkasii jechuun gisee ala kana bahanii walitti jabaatamaa garaan yeroo baay'ee alarraa wanta akkasii dhaga'ama biyya keessatti nagaa wal kabajee waliin jiraataa jira namni. Bakka maatiin nun arguu kaba feene taana silaa firri isas hin jiru wanti tokko wanti nu waan nuti godhu hin jiru jettanii silaa isintu wal eegee wal kabajee waliif rakkatee jiraachuu qaba. Asii akkas walitti deebitanii waan baay'ee tokko nama jibbisiisudha kun.
adaraa dhiisaa adaraa yoo naman sodaan yoo oromummaa keessan hin kabajne rabbiin sodaadhaa. Egaa dur namni wal jaalataa haati ilmaan sagaliitu ni deemti booniyyee fi ustaanni keenya adda ba'anii jiranii duraanuu namni dhalaa saahibuu dhalaan ibiliis akka taatanii beeytanii dhalaan ibiliisii jaarsaa jaartii adda diidee sababa fiidiyoo wajjin dalaginni ja'amurratti wajjiniin dalagattee jaarsa isii dhabdee jaarsi ija jaarsi hiriyaa jaarsi abbaa jaarsi haadhaa sanumaaf eega wal dhiisan naafi isa walitti fidaadhaa anisa niin jaaladhaa naafi isa walitti fidaadhaa anis nan karaa toobaa deebi'aa garangalaa isaa hojii jiraachuun fadhaa isanatti fidaadhaa bultii bareedduu bultii gaarii hojii jaaruun fadhaa jechuudhaan anisaa wajjini inni nama jaalala beekuu nama jaalala keessa kutee karaan jannani nama geessu karaa dubra shawaati jo'uu booniyyee odoo jo'uu boo'ichi duuba dhufee isan natti fidaadhaa isaa wajji wal nu qunnamsiisaa anisaa wajjin jiraachuu fadhaa akka nama takkatti khalaas nageessaa isa bira isaa wajji jiraachuun fadhaa isaa wajji bultii ijaaruun fadhaa isa bira nageessaadhaa ilmaan. Egaa warri sagaleetti jetana dhageessan bira nageessaadhaa isaa wajji guruppii nu godhaadhaa. Markeessa isaallee nageessaadhaan isiniin jaalmaan Oromoo hundi keessanuu warri fiidiyoo kiyya kana dhageessan isatti sheer naa godhaa. Isatti sheer naa godhaa pilii sheer naa godhaa isaa hojii jiraachuun fadhaan bultii jaaree jiraachuu waan hin fadhuufi isatti nageessaadhaan isiniin jaa hundi keessan fiidiyoo tanatti sheer naa godhaa. Dur jirtii namni jaalatee wal dhiisaa jaarsa akka abbaa jaarsa akka haadhaa jaarsa akka hiriyaa jaarsa gizee hojii taphatu gizee hojii mari'atu jaarsa akka hiriyaadhaa waan ta'eef inni kun nama nagaati nama bultii beeku waan ta'eef itti nageessaadhaan isiniin jaa hundi keessan nan jaaladha wajjiniin jiraadha wajjiniin bultii jaara booniyyee eega dhiise haadhiisu meeriyyee hilmaajuu karaan jannani nama geessu meeriyyee waan jo'uu deemuuf itti nu geessaadha bultii wajjin jaaraa tana boodanis sirbaratti waraabu kara isaatiin deebi'aan isiniin jaha warri fiidiyoon kiyya kun isin bira gee isa biraan nagaa. Bye. Dubartoonni dhiiraa of hirkaan buusinaa yeroo kana gaafa isin buustan tokko isin jalaa dhuftee dhiisaan qoosinaa daraa dhiisaa jarri kun akkuma argitan wal lolaniiru baqa xooriidha sammuna kana miidiyaa irratti laalaa. Maal jettan? Warra nikaa keessanii miti mucaan? La durmaan achi jirti isheen ani anuma barsiisee asumatti nikaa godhe. Nikaa hidhattanii jaartii keessanii miti jaartii halaala keessan nikaa hidhattanii jirtu miti? Eewwa. Maaliifii walirraa fagaattanii teessure ustaaza kiyya maaltu booniyyee achi kaa'ee isin teessan maa walitti siquu hin danda'amu jechuu kooti dhiifama yoo hundi goggora isin gaafataa jiraadhe irra darbinaan jedha natti dhagahame maaliif walirraa fagaattanii teessu maaliif biyya galtee maaliif waliin hin jiraattan ustaas. Abshiraa gaa haaluma jiruuti inshaallah hundaafuu kana hin beeytan jeeta yaada akka nama tokkotti abshiraa ammoo garuu. Waan tokko tokko information wayii namni sinatti mee jira ammatu gaaffii isin hin taane hin deebisina otoo akka carraa ta'e haala isinii mijeessine ilmaan Oromoo ilmaan Islaamaa otuun haala isinii mijeessee jedhe otuun haala isinii mijeessa rabbumata haala mijeessaa afwan otuun ka'ee haala mijeessee akkasin gargaaramtanii fakkeenyaaf jechuudha akka isin biyya namaa gadhiiftee gara keessa itti dhuftu utuu goone hin ta'an weeyyamtanii gaaffiidha kun. Allahu akbar tana akka gaariitti isin irraa barbaada isin kan ayyam. Khalas. Maaliif jennaan ustaaza kaddamu nama diin rabbii qomaa qabu gargaaru kaddamu eeyyama namaan gaafannu eeyyamu musinirraa gaafanna edaanu yoo haala mijeessinee jenne isin haadha manaa keessan galfattanii taa'uudha qophiidha kanuma nu eeyyamtu miti moo waan hin taane keessa galle biyyuma namaa teessee hojjettee jechuu siifeetammoo isinii tuu galchine isinii ta'aadha gaaffiin keenya isinii galee miti otoo isinii galchine isinii ta'aa. Hin galchina. Isinii galchinu. Salaamu alaikum. Obboleewwan kiyya hagalchinuufi komentii naa barreessaame. Galchinuufi nattima wallaahi wabillaahi nama wal fuudhee alaala keessattuu immoo nama diinii rabbi ijoollee islaamaa rabbii sodaadha. Siires sila saasaa kun dhageessanu naan hin bultanu ajandaa barbaaddu galatooma garuu
hagalchinu namni diin rabbiitiif kabaja qabu dhageessanii nama qoma isaa keessaa diin rabbii dhageessanii diin rabbii qomaa qabu abbaa koorraa kaasee kabajan qabaa hagalchinu yoo isin jettanii bor feesbuukii tiktookii irratti walumatti laayivii seendeeti akkaawuntii ustaaz Muhammad Bayan gaafannee haadha manaa isaanii yoo galchine rakkoo maalii qaba maaltu nurraa hafa. Galchina. Mube. Bakka isaanis amma dubbataniiru. Laalaan dubbachiisu kana booddee ustaaz Muhammad Bayan. Maqbuul jedhaniiru dhageenyeerra. Waan dadhabne hin qabnu inshaallah quwwaa rabbiitiin agaltu. Allahu akbar. Sheer godhaa meeme. Galchina. Waalaikum assalaam ustaaz Abaazarii kiyyat dhufan. Galchina. Galchina. Sagaleen kiyya dhagahama Diinni rabbii dubbadhume yaaramaa dhaqee kanaatti hin dhaabatu waadaa aaraadha kun anaa lubbuun jiru namni qooma isaa keessaa ajandaa ta'e naannoo rakkinaa. Mubee keenya akkasila akkasi mubee keenya aboo rabbi si haa jiraachisu aamin jedhaaf mubeedha akkasila dafanii nagaa buusuun bareedduudha girriin tiiktookii kanarratti uumamu baay'ee bareedduu miti atu waa'ee ijoollee Oromoo kanaas irratti nu dubbattanii ijoollee amma qaqqabdan gorsitanii ijoollee fooloorsii qaban immoo itti dudubbattanii gaariidhaan jedha rabbi nagaa nuuf buusume uummata keenyatti. Wayyo carraa jawwee keenya jawaar keenya mangistii kan hin qabne isti yaa jawaar firiin bunaa takkitti jawaar keenya mangistii jechuu jira nuti illeen akkas hin jenne warri kaafaa warreen jawaar irra dubbachaa jira arra haasaa warri kaafaa dhagee injifachuun ni danda'ama injifachuudhaaf maaliif qopheessitee jaanii jawaar irra dubbatanii jiran wayi akkasuma ustaas Raayyaa Abbaa Mancaatilleen warri Jawaar Maammadii fi Abiyyi walitti dirtan baga gammaddanii jee jira because akka jeen wanni sin beekuu qabda warri Jawaar fi Abiyyi walitti diree jee Raayyaa Abbaa Mancaa jibbitanis jaalattanis waardiyaan biyya kanaa numaa beekadhaa jee jira Raayyaa Abbaa Mancaa jechisa Abiyyi fi Jawaar walloluu hin qabdanii aangoo isin harkaa qaba wal mari'attanii biyya kana duubatti okaa fuula duratti oofuu qabdan jechuun fakkaate rabbiin nagaa buusa amma Jawaar kaafaa hojii jiramoo abaa hojii jiramoo uummata Oromoo hojii jiramoo gaafiin kiyya kanaa bar yaa Oromoo rabbi nagaa kan nagaan bu'u kan uummanni kun aaraa galfatu gaafa siin akka keessanii siin luffee nu taalte tiiktookiirra homaa argite bakka waliin jejeektu gaafa nuu dhibde gaafa tiiktookiin kun cufame aaraa galfanna jechaadha. إنه صاحب عبد الله أبي بكر دبرتي أكان بريدو فودي شغلته إبادة الرئيس شغلت إبادة الرئيس حاجة مسجد ركيه منديو حتى نقرتي تأكير صلاة يقليجو قد يصير أني قسني خلاص قد يصير أنا با بريدو ما يصير راكان كيجو إن شاء الله ما على قد بهي قلتي بوف وانا جنم يجو فنجي مثلا تفرّي ويتهاك تقرأ الله تشاول ديبوتان طيب كنافي رجل تزوج بكرة نمني تكو دبرتي دربما قبض فوقه وبعد 5 أيام ذهب إلى الحج وذهب إلى العمرة وذهب إلى السفر ويا شني تهين تلاتنا منو مانجه ويا شني راه السي شهر الأصلي وليسينه ويا شنفا بودا والكأي حجي ديمي والكأي عمرة ديمي والكأي إمال أفيت هودا خالف السنة قافا كان سنة كاللفي جريجو انتلي تنا حق إيساد تغرتي حق إيسيد توفي قويا لما رافي دلقان إيساد سري متي حجي قلوسون سري متي جو حجي ننكيب لم تومي تبقى حجي إيساد سري متي مالي سنة كاللفي وانتي حق إنتلا مسكينة تو برتفي إسني قالي حق إيسيد تقويا لما قرتي برتفي جو قويا لما سنبراتو مالي شكاك ممال جراني أروسا يا كمني أروسا إن أرجايا بيتني راهي سوق أبو ويا سنجتشو كنافي يو أكس كقولوا تاجي جولي ديرا أكسي تفيقا ربي نسنها كنا مدبرتي قلت دربما قبض حركة سنها بوسو أكسي تفيقا طيب أولا سنديب يو دبرتي دربما هنكم نفودي إيجاسن اللي تام دربما هنكم نفودي هو أكمل أولا تي دبرتي دربما هنكم نفودي لما فعلت دبرتي دربما هنكم نفودي مارة لما تفوتنا اللي بيا مسدي بربولته إيجاسن يتدرس إن كنت أدام قود بيا جرا يجو تنالي هالكان توكو جدو ما كنا ديم تاجو هذا ما مدلله بيا توكو هذا كديرله بيا توكو يجو هالكان توكو جدو ما كنا ديم تا يو قرته يو أمو تدور فوتسون اللي دربما كباته تلما تفوتسون اللي دربما كباته تلما تنويا تربى بربولته
eega sani guyyaa torbooda addaan qoodda ta duraallee durbummaa qabdi ta lammataallee durbummaa qabdi jechuudha. Akkasi maaliif yoo guyyaa tokkotti wal bira fuudhe keefani guyyaa tokkotti wal bira fuudhe akkam godhuu qaban tayi guyyaa tokkotti yoo afur wal bira fuudhe afran durbummaa yoo qaban guyyaa tokkotti yoo dubartiin lama durbummaa qabdi lama ammoo durbummaa hin qabdu akkam godhuu qaba. Dhageessaniitu miti an kanarratti dubbachuun barbaadu durba fuungee fuudhaa isin Enggak gammadina akkas jennaan dubartoonni fuungeen immoo egaa viidiyoon raaf qabdee dhufe kana fakkaataa isinitti tola isin bohaarsise isin gammachiise dheedhee yaada tokko tokko immoo kan nama dallansiisu jira yaada keessan immoo koomentii jala naaf kaa'uun dagatinaa hamma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroo Shawuu